Duuba waan isaan bareedan qofaaf asii galan jette. Isaan biyya keessaa nin beekan isaan kuuliyyuu sirriittiin kuulatan gara tokkoon gobbisanii gara takka naphisanii. Shamarra maaliif biyyatti yaa jaran? Hayi ati waggaa dhugaa sitti himne maaliif aarta biyya jirtii lagaa'e. Dhugaa rabbii sana shamarri biyyeen jirtu as jirti as jirra. Akkana jedhi as jirra jedhi. Maaliif shamarran keenya bareedanii miti beeki? Maayoo bareedaa olanna caalanii moo? Kan warra dhiiraallee mee nutti odeessi warri gariin baay'ee faarsaa turanii. Kamiin laaleen kamiin dhiisi? Xumchaa meeqa argini abbe? Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenya keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa qabu isiniin jechaa. Arralee viidiyoo waa hedduu irraa barattanii ittiinis bohaartan takka qabannee isinii dhufnee jirra. Amma xumura qophii keenyatti share, like, subscribe godhuudhaan akkan waliin turtan isin afeerrachaa. Qophiin keenya akka itti aanu kana dhiyaata itti dhiyaadha. Akkuma warri dhiiraa tokko shamarri biyya jirti nuun jechaa turan nutilleen shamarran keessaa tan akka shamarran biyya alaa jirtu nutti himtu isiniif qabannee dhufne. Hamma dhumatti akkan waliin turtan isin afeerrachaa. Gama qophii keenyaa waggaa isin dabarsinu gammachuun nutti dhaga'ama. Baga nagaan dhufte Aadde bilile. Shamarran irreecha irratti hirmaatan. Maali shamarran irreecha irratti hirmaatan maal ta'an jette? Akkam taatan isin? Hin gaggamne. Lakkii hin gaggamne garuu dhugaa dubbachuuf akka tokko nu goggoote. Kan na ajaa'ibu keessaa shamarran biyya keessaa. Egaa akka itti babbareeddu hin agarre? Dhugaa rabbiin babbareedu garuu shamarran irreecha irratti hirmaatanii akka ajaa'ibaa bareedu. Galatoomi nutilleen kanaaf shamarran biyya keessaa jennee turre bar. Maali akka nama hinaafee jirtaa nagaumaani? So ani naafeeraani. So bannaquu baay'ee akka hinaafeeyyuu isaanitti. Tanaaf yeroo hunda si deeggarraa bar. Yeroo shamarran san agartu maaltu sitti dhagahamee ture? Osoon isaan bira jiraadheen jedhee garuu warra kam jechaa jirta? Shamarra biyya keessa jirti. Shamarri biyya keessa jirti. No. Hayi nutti koosuufi gaama jarri ni babbareeddi siin jennee bartanaafi. Isaan kun warra asii nyaatanii galanii dhabbee nu dhiisaa mime. Maal jechuu shamarran sun waan baay'ee babbareedaniif akkas jette? Hin bareedu garuu. Hin bareedu shamarran hin bareedu. Ani beekaan baay'ee akka bareeduuni. Duuba maaltu maal ta'ee jette? Garuu shamarra biyya keessaa miti isaan. Shamarrumaas dhufanii deebi'anii. Shamarran as dhufanii deebi'an jechuun maal jechuu? Osoo shamarri biyya jirteettanii xarraggeettanii dhiirri biyya alaatii galtanii gaafa isin asii galtan isaan sin jala deebi'anii bakka isaanii deebi'anii akka gudii hin taane isinii hima. Maali dhiirota dubri biyya jirti jaanii galuu kaan agarte moo? Dhiirri beeki dudda dhateetuma galuul ka'e. Dudduma dhate dhiirri feesbuukii kanarraa immoo dudduma dhattanii galuudha. Bilile bar nutilleen galuuf kaanee turre maali waan beeytu qabda? Isaani torbee tokko qaboowwan boqonnaa fudhatanii galani. Yoo akkas kajettu taate ati maaliif hin galirre? Dhugaa aniyyuu galuu kee dhiise. Dhugaa rabbi dubbachuu aniyyuu galuu kee dhiise irreecha kanatti galuu edee. Nu sobaa jirta malee maaliif dhiiftare? Haalli tokko miijannee sanaaf dhiise. Garuu ati akkamitti akka achii galan beeyte ayyee? Asii galanii nu sosobina. Si sobuu osoo hin ta'in ati akka isaan achii galan akkamiin beeyte? Hin bareedu. Baay'ee akka bareedu. Isaan biyya keessaa iyyuu hin bareedu. Duuba waan isaan bareedan qofaaf asii galan jette? Isaan biyya keessaa nin beekan isaan kuuliyyuu sirriittiin kuulatan gara tokkoon gobbisanii gara takka naphisanii. Kuulii yeroo kuulatan jechuudha. Chaappistikii kanallee hin dibatan isaan. Akkasumaan dhufan. Maali shamarran biyya keessaa hin babbareedani moo? Kanaaf shamarri orijinaalii nan beekan jechuudha. Shamarran akkasii hin beekan. Ahaa shamarran biyyaan ala jiran feeka jechuu keeti moo? Orijinaaliin hin beeka jechuun kan kee kun akkamiigaa? Garuu hin bareedan jechuu kiyya miti. Baay'ee takka. Duuba maal jechuudha gaasuutuma nutti himimee dubbiin teessantu nu dhibdee? Warroonni meekaappii akkasitti sirreessanii abbee dibachuu beekan kuni Awurooppaa fi biyyuma garaagaraarraa galanii malee biyya keessa miti. Ahaa warri akkasitti dibata fuulaa sirnaan bareeffatan sun biyyaan alaa galan malee biyyaa miti jetta? Hin gowwoominaa jarri dhiiraan gowwoomtanii guyyaa guutuu shamarra biyya keessaa miti isaanii. Hayyee mee sirriitti nuuf himi maaliin addaan baafnee beekuu dandeenya? Tokkoffaa shamarri biyya keessaa caammaa akka sol dhedheeratu irra dhaabbattu.
Lammaffaa akkasii sirreessitee naaraa hin kuulattu. Sii maati. Inni sadaffaan immoo uffannaa. Filannoo uffannaa iyyuu akka ajaa'ibaa beekan warri alaa kanaa galan. Warri alaa kanaa galan filannoo uffannaa iyyuu hin beekane. Diizaayinaa uffanni har'a diizaayinii nuti ilaalaa oolle kun agas mara bareedu kun beeki warra biyya keessaa miti. Hayyee shamarran biyya keessaa osoo homaa hin dibatin warra baay'ee babbareedu jiraami. Warri biyya keessaa osoo niqatiin osoo maaliyyuu numa bareedu nun beekaan isaan orijinaaliidha hin bareeduun. Ahaa nuuf galee hayyeemma. Akkas jechuun garuu shamarri biyya keessaa orijinaali biyya alaa wannoodha isiniin jenna isaan immoo warqiidha iyyuu. Yoo ka biyya alaatii galee warqii ta'e ta biyya keessaa faan daa'imman dhiiragaa. Isaan biyya alaatii galanis isaan biyya alaa jiranusi warqiidha isaan garuutiini. Akkana gaa isin lachuu warqidha garuu ammoo biyya jirti jenna ati maal nuun jettu. Garootiin shamarri narra feesbuukii kanarraa bakka nu dhowwe shamarra biyya alaatii guuramee galeedha. Bakka kanuma. Kana afaanatti hin banina. Shamarra biyya jirti. Dhiiriyyuu biyya jira abbe. Ta'uun mala nuti dhiira hin beeynu. Garuu shamarri bissiifa fakkaattu biyya jirti. Tayoo akkatti tuqan akka bissitti malaatu. Tayeroo takka bareedaayyee jettee si yaamnaan onneen tanteetun bakka 10tti si facaatu. Biyya jirtii siin jenna. Dhiirri biyyuu biyya jira. Si hima. Kanaafiyyuu afaan keessaan qaba. Shamarri biyya jirti. Shamarri maaliif biyya jirti yaa jiran? Haayi ati waggaa dhugaa sitti himne maaliif aarta biyya jirtiin biyya jirtii dhagaa'e. Dhugaa rabbii sana. Shamarri biyya hin jirtu as jirti. As jirra. Hai. Akkana jedhi gaas jirra jedhi haqa qabdaa falmaduu. Maal kuni? Ofiin sossobina. Dhiifnee bareegaati as jirra jette. Ifirraa harka sitti kanninee jira. Damuu kan galuudhuma wal keefaatu jira. Shamarri biyya jira jedhe. Haa galaniiree maaltu nuun ga'e nuti as jirra nuun jette. Gudii ta'inaa galee. Intinii taatanii. Mee komentii takkaatu dhufee dubbisi maal jette? Adi yeroo biyya jiruusi jechuun ani intiniin turre akka waan galtee ani faaraan turre. Ani faaraa hin turre jechuun maal jechuudha mee nuuf ibsi. Isa durumaayyuu faaraan turre. Rabbi na arga namni na beekullee na arga. Ani doofaan turre. Silaa ati amma eega biyyaa baatee hagam takka turte? Ani biyya kana beeku waggaa 3 yoo jabaatte biyya kanaani dhufu. Eega biyyaa baatee cimtuu taate moo osoo biyya jirtuuti? Garuu sana durayyuu hin beekna beektaa sana dura beeknaani. Biyya kana dhufnee nda'u faaraa ta'anii na fakkaatama wallaalaa ta'anii kun wallaala wajjin lafaan banu. Gaafa biyya jirtu hoo nama akkamii turte? Gisee biyya bakka namni gudduu ooluu oolaa beeka. Bakka feesbuukii kana oolla seetanii. Tole hayyee gaameenatti odeessi shamarri babbareedduun eessa jirti? Shamarri biyya alaa jirti malee ijoollee. Biyya hin jirtu na amanaa. Shamarri biyya alaa jirti. Keessattuu shamarri biyya arabaa jirti. Maali akkamiin achitti nu harkaa galanii dhuman gaasilaa? Shamarri mimmiidhagduun, shamarri babbareedduun biyya arabaa jirti. Arabatu sin hirkaafite. Wayyoo anaa nyaatu babbareedduu koo. Ayii yaa araba teessan tana na agarsiisu gaa. Maa dhugaan dubbattanu? Isaan babbareedduun isin feesbuukii irraa argitan suni shamarra biyyaa miti. Garuu shamarran biyya keessaa yoo si dhagaan sitti hin mufatanii? Shamarran biyya keessaa ani koo intiniin taane man. Shamarra biyya keessaan babbareedan hin jenneen. Indee aan obbolaan koo akka jiran biyya jiranii beeki buskutii fakkaatanii. Duuba shamarri Oromoo hundi takka walumatti qabii faarsi malee maaddaan baaftu. Garuu warri akkas har'a feesbuukii irra kaleessa bakka nu dhorgatanii warra asii galanidha. Warri taa'umsa nu dhorganii nyaatallee nu dhorganii shamarra biyya keessa osoo jedhanuu oolanii dhiirri feesbuukii irraa jechuudha. Isaantu bakka nu dhoowwe asii galanii bakka nu dhoowwan malee shamarri biyya keessaa miti isaan. Dhiisi bakka Aadde bilile afaan kokkeessi qabee jira sirraa mul'atti. Oduu keessanii nu deessina. Shamarra biyya keessaa anan foggortaa nuuni. Qoosaan kee baay'ee nutti tolee jira billoo qashtii baga falmattee. Amma ani sun kakadhee asitti hin naafne isiniin jedheellee sobadha. So hin afeeraan.
Inaafuu inaafeera garuu shamarra biyya keessaa miti bakka waa walitti taa'amnu shamarran sun hundi indoo shamarra sana keessaa kaanii beekufaatu jiranii kaanii faan beekutu jira. So shamarri akkas mimmiidhaganii Facebook irra oolan suni shamarra biyya alaati. Akkami uffannaa fi babbareedina sanirraa maal dinqisiifatamee nuuf himi? Inaafeera. Baguma jaarsa achi keessaan qabaatiin jedhee beektanii. Shamarra biyya alaa, shamarra biyya keessaa, shamarra biyya jirti jettan. Dhiirri biyya hin jiru. Dhiirri biyya jiraa beeki. Kan nuti asitti arginu hundu nuuf kolchaati kolkolleedha. Akkasii miti dhiirri biyya jiraa beeki. Dhiirri biyya jira. Garuu warri isin ammoo dhiirri biyya jira jettanii afarsitan sunis warruma daaspooraadha. Isaan daaspooraadha malee shamarra dhiira biyya keessaa miti isaaniyyuu. Isaan dhiira biyya keessaa miti daaspooraadha isaaniyyuu. Isaan shamarra tashaammuuf deeman isaan irreecha sababeeffatanii deemani. Amma warri asirraa galanillee irreecha nuti koo irreecha maaliif akka shamarran biyya xirriq jedhanii galaniif hin beeknanu. Isaan shamarran asirraa guuramanii galanis daaspooraa saammachuuf galanii. Naqaneerra. Isaan dhiiraallee kan isaan guuramanii irreecha jedhanii galanii fi shamarruma kana sassaamuu deemanii waan biraa mitiin. Kamiifiyyuu isinitti haa tolu qoosaadhaa fi shamarran keenya baay'ee babbareedu. Dhugaa Rabbiyaan baay'ee isinitti boone. Uffannaa keessattuu uffannaa maali diizaayiniin akkas bareeduun jedhama. Maal agas uffanni Oromoo agas babbareedee boo ani dhugaa Rabbi akkamitti akkan gammadeen beeytan usin. Kan qoosaadhaa iyyuu ani qoosaaf isin jedha. Xiqqoo hinaafullee kan hinaafeef maaliif isaan gidduutti hin argamne jechuu kiyya malee maaliif shamarran keenya bareedanii miti beeki. Maayoo bareedaa oolanna caalanii moo. Kan warra dhiiraallee mee nutti odeessi warri gariin baay'ee faarsaa turanii. Kamiin laaleen kamiin dhiirroo wayyoo ana garaatu na dhufe ka dhiirroo akka inni babbareedu. Xumchaan kun hundiin dhokatee duruma abbee irreechi kun gaarii uumate nama meeqa argini xumchaa meeqa argini abbee. Wayne. Oromoo kanuma keessa qabaayi kanuma keessa kaa'ee taa'ee ani duri dhiira Oromoo qonnaa qotuu jaallatu yeroo baay'ee zannatuun jaallatan beeytanii hojii dabarsanii hojiidha zannatu shamarrumtiyyuu koo zannatu isaan akkasittiin mimmiidhaguuf yeroon kennan turanii amma baay'ee na boonsanii dhiirri keenya baay'ee ana miti ormillee baay'ee akkasiin garaa booressaa ooltan abdiin qaba garuu ormarraa nu goraa maali ormarraa nu goraa garuu. Amma dhiira isaa akka kana babbareeduuf amma boolee keessatti katamaa magaalaa Finfinnee walakkaatti dhugumaa jarreen dhiisanii amma bashoonni kun hin dhiisanii womaan sin tuqanii adaraa Rabbii sana. Tole billoo teenya baay'ee galatoominuuf jiraadhu hamma qophii biraatii walitti deebinutti nagaatti siin jenna. Isinilleen kabajamoo fi jaalatamtoota keenya waan hamma ammatti nu waliin turtaniif guddaa galatooma isiniin jecha hamma qophii bashannansiisaa biraatii walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Share, like, subscribe gochuun dagatinaadhaa yaada qabdanis komentii nuuf godhaa.